Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota yuutuubii chaanaalii Abarrashtuu akkam jirtu fayyaa keessanii hannagaa godha galanni rabbiif haa ta'u isinis nagaa fayyaa guutuu akka qabdan yaabdiif amantii guddaa sanirraa qaba akkasumas warroonni Abarrashiif maatiin taane seenaatii maatii ta'a jajjabeessaanii isiniin jechuun barbaada akkasumas har'aa mana Abarrashiitti affeerameetiin jira jechuudha innis gaaffii yookaan immoo ibboo afaan Oromoo warroonni hin beekne irraa barachuu dandeessu warroonni beektanis immoo akkuma beektanitti ta'e warroonni hin beekne fakkeenyaaf ani wanti haaraa ibboo afaan Oromoo kan duriirraa haaraadha wanti argee isiniif fide jechuudha akkasumas warroonni akka koo hin beekne irraa barachuu dandeessu jedheetiin isiniif fidee dhufe ibboon afaan Oromoo hedduu tokko barbaachisaadha. Bakki ibboon itti taphatamu duraan maatii keenya waliin teenyee galgala yeroo hojii xumurree raawwannu ibboo oduu durii kanatu haasofna jechuudha. Hedduu tokko namatti tola jechuudha. Har'a isa galgala teessanii buna dhugaa barakaatti deeffattanii buna tokkoffaa lamaffaa ittanii teessanii dhuddanii maatii wajjin ibboo ibboon nutti hime baaba ibboon nutti hime isin jettan har'a isiniif fideetiin jira. Anillee waa hedduun baradhee hin beekun ture amma asirraayyuu waa hedduun baradhee jechuudha. Kanaaf iyyuu hundi keessaniyyuu irraa baradhaa isin barbaachisa waa tokko baruuni hedduu tokko barbaachisaadha. Waan ciccimaa isiniin gaafadhu warroonni beektan hin jirtu amma warroonni akka koo hin deebine fa'aa ni jirtu jechuudha. Ani fakkeenyaaf guyyaa tokko toltuun na gaafattee tokko hundeeffanne tokkuma hundeeffanne jechuudha. Dhugaa rabbii waan hin beeknedha waan ta'eef ibboon gara naaf fakkaate ibboon afaan Oromoo bakka itti beekuu fi bakka toltuun beektu gara naaf fakkaate beekonni akkasitti gudii ta'ee jechuudha. Har'a immoo liivii seenurraa Abarrashii yeroo hunda viidiyoon hojjetattu liivii seenti liivii seenurra kanuma viidiyooma kana wayyaaf jedheetiin kan hin dhufe jechuudha. Hundi keessanuu laayik godhaafi laayikiin dagatinaa sheerillee godhaafi viidiyoo ishee daawwadhaafi isiniin jechuun barbaada. Yeroo namni rakkatu nama bira dhaabbachuudha. Kan yeroo namni rakkatu bira dhaabbanne yeroo kamillee anillee haala rakkoo keessa taa'etanii viidiyoo kana dalagaafii jira viidiyoo wayyaa fi liivii seenurra jedheetini viidiyoo ba'ee tan waraaba jedhee wallaahi jaartiin olii ganna oofti dirqamammoo waraabuu qabadhee ofirra gattaadhaa dhokadhee majlisa ta'aa jira dhugaa rabbii. Akkasii anaaf iyyuu naaf mijannetu naaf mijateeti viidiyoo ba'ee waraabaa fi jechuudha. Kaleessa kan koo waraabbadhee tureyyuu viidiyoo dadhabee tarrafe nan waraabaaf jedhee jechuudha. Ganama waraabaa fedheetti karoorfadhe kunoo ganamaan immoo jaartiin na qabde. Akkasii amma gara ibboo keenyaatti isin dabarsaa laayik sheer sabskiraayib gochuu hin dagatinaa isin jechuun barbaada. Tokkoffaa irratti tokko gahee haga 10 akkas amma hin dandeessiniin gaafadha inshaallah. Nafaana bu'aan isiniin jedha ibboon tokkoffaanii hariyanii hin qabanii utaalanii hin dhaabanii jedha. Deebiinsaa maali? Hariyanii hin qabanii utaalanii hin dhaabanii. Deebiinsaa gaaddidduudha. Dhageessaniittu. Ishii lammaffaa soba dhugaa fakkaatu. Mee waan inni wanti soba dhugaa isinitti fakkaatu ni jira? Wanti soba dhugaa isinitti fakkaatu. Soba garuu wantichi dhugaa isinitti fakkaata. Mindinno? Abjuu isinii galeera. Soba dhugaa fakkaatu. Maalinni abjuu. Tolee gaaffii sadaffaa abbaan bokkuu marmaratee rafa. Abbaan bokkuu marmaratee rafa. Maalidha deebiinsaa? Boqqolloo. Isinii gala jedhee yaada. Abbaan bokkuu marmaratee rafa. Maalidha deebiinsaa? Boqqolloo. Arfaffaa guyyaa bakka feete ooltii dhiifama guyyaa bakka feete oolti galgala hanxaxiin cufatti. Guyyaa bakka feete ooltii galgala hanxaxiidhaan cufatti. Maalidha deebiinsaa? Ija. Guyyaa iji keenya waan barbaade ilaalaa oolaa achi fiinnaa af fiinnaa galgala immoo rafna akkasii.
akkasii inni attaanu funyaan qabdii furrii hin baafattu. Funyaan qabdii furrii hin baafattu. Funyaan qabdii furrii hin baafattu. Deebiinsaa baaqilaa. Gaaffii itti aanu lakkoofsa 4 irra jirra. 4 na fakkaate. Gaaffiin itti aanu hoolaa gurraacha abbaan koo naa qale. Hoolaa gurraacha abbaan koo naa qale dhiiga hin qabdu. ምንድን ነው? hoolaa gurraacha abbaan koo naa qale dhiiga hin qabdu. Deebiinsaa miti. Sijjammar maali gaarii eessumaa walitti dhufee wanti kun. Okay, gaaffii itti aanu ilmaan haadha keessaa baatee haadha dhiitti. Ilmaan yookaan ilmoon haadha keessaa baatee haadha dhiitti. Deebiin isaa kibriita. Gaaffii itti aanu osoon kolfuun gubadha jette eenyu laata? Kan osoo kolfuu gubatu, kan garaan osoo kolfuu gubatu eenyu laata? Kan akka sabboontuu kun. Kan akka sabboontuu osoo kolfuu gubatu eenyu? Deebisaa mee komentii jalatti barreessaa isinin eegaa. Osoon kolfuun gubadha jette eenyunni? Mee komentii jalatti barreessaa. Yalla warri dhagaa jirtan barreessaa yalla. Hin arganne hin deebifne jechuudha. Akaayiidha. Akaayiin otuma gubattu otuma kofaltu gubatti bar. Argitanii? Gaaffitti aanu shaa jettii shambaa jettii harkaan nan qabinaa jettii. Allah. Shambaa jettii harkaan nan qabinaa jettii eenyu laata? Kan shambaa jedhu harkaan immoo nan qabinaa kan jedhu eenyu laata? Mee deebisaanii komentii jalatti isin eega. Yeroo muraasa isiniif kenna. Eenyu ni laata? Shambaa jedha. Balaan buute. Yallaa deebisaame sira. Eenyu ni shambaa jedhu? Mee deebisaa. Shambaa. Shambaa jetti harkaan nan qabinaa jetti. Deebiin isaa doobbii. Mee eenyunni doobbii reebame beeku? Warri keenya duroo doobbiidhaan nu reebu. Kan harkaan qabaa dhiisiitii doobbiidhaan nu reebu jechuudha warri keenya dur. Miliqaa yeroo akkasii kanan taa'u. Okay. Gaaffii itti aanu fataa isin gochaatan isinii dubbisaa jira akkasin nuffisiifne cuqqaa lamaatii dhaggeeffadhaa seeraan. Okay. Gaaffii itti aanu gabaabaa qalbii dheeraa bakka duwwaa. Eenyunni? Gabaabaa qalbii dheeraa bakka duwwaa eenyunni laata? Mee deebisaa gaaffiin kun gabaabduudha. Yallaa komentii isin eega yeroo muraasa. Yalla eenyunni deebise? Tokko deebisee jira hindaanqoodha. Gabaabaa qalbii dheeraa hindaanqoo. Gabaabaa qalbii dheeraa hindaanqoo. Maa jechuu akka ምንድን ነው እንደዚህ qalbii ishee dheeraadhaa? Maal dheeraadha qalbii ishee gabaabduudha? Haa ta'u garuu haa ta'u rakkoo hin qabu. Okay, gaaffii itti aanu loon hin qabduu hin elmatti. Isinii galee? Loon hin qabduu hin elmatti. Eenyunni laata? Loon hin qabu. Loon jechuun sa'a jechuudha. Sa'a hin qabu garuu hin elmata. Eenyunni laata? Eenyumanni otoo hin qabaatin elmatu? Ani osoon hin qabaatin elmachaa jira? Qabaadheetin elmachaa jira. ምንድነው እንደዚህ ያለ? ስለዚህ ሎን hin qabdu in elmatti. ምንድነው አላችሁ እናንተ? እስቲ ተመለሱ። Yalla.
ንገሩ እስቲ ታውቃላችሁ? በኮሜንት ላይ ንገሩ እስቲ ጻፉ ኮሜንት። የላ የላ ግማሽ ደቂቃ ሰጣለሽ። ጻፉ ኮሜንቱን። ኦኬ አርገተኒ ጅርቱ ሲልሚዳ silmi loon hin qabdu hin elmatti silmi waaw deeffattanii jirtu thank you so much galatoomaadha okay gaafiitti aanu ganama argee galgala dhabe ganama argee galgala dhabe ምንድን ነው እስቲ ጻፉ እስቲ በኮሜንት ጻፉ ይሄ ደግሞ ገነማ አርጌ ገልገለ dhabe ምን ማለት ነው ብሪ ብያ ረባነት ፈካቲ ኩን እስቲ ተማ በኮሜንት ጻፉ ብሪ ረባነት ፈካቲ ብሪ ብያ ረባ ከና ማ እንደለና ሂኖጀና በከሽን ቡቱን በኑ አሲኒ ስሎቲ አቺኒ ሲምባቲ አሲ ካባ አርፎርቱ ጅራምቲ ኪባኒስ ካባኒስ ለጣኒስ ba'anis akkanuma fiiddi beektaa birriin biyya arabaa fira jetti maamaa jetti baabaa jetti obboleessa jetti obboleettii jetti illooti akkanatti fakkaata waan sa'ii kaashee akkasitti ni kadhiyanii fakkeenyaaf ijoolleen biyya arabaa dhufan tokko hin dhufnaa hin dalannaa birrii qabnaa hin nyaannaa hin dhugnaa mana dhaabbannaa mana amantee jennaa gin gaafa gallu birrii hin qabnu አማዝ ዴብኔ ብየራ ባዱፍና እንደዚህ ምን ማለት ነው? ይሄ ሂቦ ትክክል ሂቦ ነው። ታውቃላችሁ? ሹፉ ይሄ ሂቦ ምንድነው? ያረብ ጃርቴን አራቀቢ ገናማ አርጌ ጉያ ዳቤ ይሄ ሂቦ ምን ማለት ነው? ታውቃላችሁ? እስቲ በኮሜንት ጻፉ። እኔ እኮ አኒ Ikasa akkasittiin hiikkadhee jechuudha. Atu nama arfa beekee of hin jajaan. Beektanii achirratti bakka inni taasisu ikkoo jedha beektaa. Bofa waa beekaafitu miila dhowwatee jedhanii barra. Beektaa. Silazii ganama argee guyyaa dhabee hiikkaan hibbochaa fixeensadha. Ijoolleen biyya arabaa jirtu kun fixeensaa wajjin tokkittiidha. Tokkittii. biyya rabaa dhufte birrii qabdi gaafa galtu birrii hin qabdu ganama birrii qabdi galgala birrii hin qabdu እንደዛ ናቸው እናንተ ደግሞ እስክቱ ኮሜንቲ አሪፍ ጻፋ ጓሼት ማን ኦኬ ጋፊት ያኑ ለፈራ ካቲ ሰሬ ፈካቲ ለፈራ ካቲ ሰሬ ፈካቲ እስቲ ዴቢሳ የላ ኢሰኔጋ ለፈረካቲ ገሩ ሰሬ ፈካቲ ምንድነው? ዴቢሳ የላ ያረብ ጃርቲ ነው እና ዋሙሽ ነው ሰገሌን ነርካ ደረቻራ ወል ጉደቻራ የለ ዴቢሳ ለፈረካቲ ሰሬ ፈካቲ እኙ ዴቢስ ነሚ ዴቢስ እንጅሩ ሰንዲዶ ለፈረካቲ ሰሬ ፈካቲ ሰንዲዶ ጀደን ያን ሰንዲዶ ማለት ተካ ነገሬ ሰንዲዶ እንደዛ ናቸው እኮ እስቲ ሌላ ትፈልጋለሽ? ኦኬ ከብራ ኡሌ ኤኑን ዋነ ተርጉ ኡሌ አምባሪያና ካባደዶንሴ መቃሳቲን ኡሌ አዋለራ bareedeef hin muratan ulee tokko namni gaafa awwaalarra dhaabu yoo isinitti bareedde hin murattan ምንድነው እሱ ዴቢሳ እስቲ ulee tokko gaafa namni awwaalarra namni du'amma አባቡ ምናምን ከና ከናራ dhaabu beektu abaaboodhaaf maal jedhu kabira gidaamimoo maal jedhu maqaa wayii tokko irra dhaabu beektaa bakka awwaalaa beeka achitti waa har'a dhaabani nama du'eerraa ulee sana yoonni sitti bareedee murattu sababiin isa awwaalarra jira waan ta'eef isti deebii ibboo keessanitti deebi'a ulee awwaalarraa bareedeef muratan ምንድነው እስቲ ተመለሱ deebisaame ተመለሱ dhiisaate maal jechuun obboleettii ofii bareeddeef hin fuudhan ገባችሁ ulee awwaalarraa bareeddeef
hin muratan. Obboleettii ofii bareeddeef hin fuudhan. Gabbaachuun dee isinii galee akkam isinii galee jira. Thank you so much. Galatoomaadha. Kabiraa eessaa fidagaa? Hin beeku kan biraa. Okay, kan biraa kan keessa kiyyaa beeku. Gaafiitti aanu yaadee fida. Sherereen laga buute. Amma isiniif haaraadha. Sherereen kun akka wallaggaatti beekaan. Sherereen laga buute. Maal jechuudha? Sherereen laga buute. Isti deebisa. Sherereen laga buute. Maalidha? Karaa. Sherereen laga buute deebiinsa karaadha. Okay, gaafiitti aanu abbaan eeboo dhibbaa laga jaajjee sirba. Kan jenna nuti laa dur galgala gaafa wal gaafannu. Abbaan eeboo dhibbaa laga jaajjee sirba. Naa deebisi jennaan. Ijoolleedhaan gaafa abiddatti naannofne galgala abidda qaammanna mana keenya bira mana keenya abidda gatti naannofne teenya abidda qaammanna. Dhuguma warri baadiyyaa abidda yeroo achi waxii watamu asii biddeenii tolfamu asii immoo tokko buna buusaa achitti naannofne hin teenyu hundi maa ol sonnu jedhi kaa dubbadhamu. Abbaan eeboo dhibbaa laga jaajjee sirba. Deebiinsa maaliidha? Meexxii. Isinii galee anuma kanuman beekaa ijoolle. Kan biraammoo maal jedhu? Ani kanuma beekaa jiru. Kabira. Jafuuqaan du'ee ciisaa firriitti naanna'ee boo'aa jedheen. Kanoo eenyu deebisa? Jafuuqaan du'ee ciisaa firriitti naanna'ee boo'a. Koomentii jalatti naa deebisaan deebisu deebii kana gaaffii isin gaafadhe. Kabiraa maalan beekaa? Mana ijaaree karaa isaa wallaale. Mana ijaaree karaa isaa wallaale. Tuullaa midhaanii. Akkasi qabadhaa. Nampadi sagaleen hin dheerate dhugaadha. Yoo isinitti tole haasaa koo keessatti isin gammachiisee mana amantii Amaarinyaan koo kun qalaqaluunna Amaarinyaan Oromiyaa andi ይመጣል በኋላ jechuudha. Badeen በኋላ አማርኛና ኦሮምኛ እኩል ኑስ ይዘህ ነው መጣ። ኦኬ ስለዚህ አማርኛ እኮ በረችው በርባደ yoo ta'e ingiliffallee barachuu yoo barbaadde yoo ta'e koomentii jalatti naa xaafaati nuu viidiyoo kootti jedhaati amaariffaa fi oromiffaanii wal bukkeetti isinii qabadhee dhufaa jechuudha. Akkasii waan nu dhaggeeffattaniif guddaa tokko galatoomaa. Thank you so much. Mucayyoo kana jajjabeessaa wallaahi viidiyoo namaa fiddee gadhiisuurraa tukirraa waraabdee fiddee gadhiisuurraa amma haalli mijatee fi hojii hojjettee yookaanis immoo viidiyoo dalagachuu dandeessutti waanuma akkasii gaafa taraansee ga'u irratti camallaqa jedhee tan fidee malee kun viidiyoo ta'e miti. Haa ta'u viidiyoo namaa ta'urra yookaanis immoo liivii seenurra haa ta'uu fi kanuma irratti gadhiisuu fi wayyaa borillee seenaadha ittiin na yaadatti jechuudha. Ani silaa wallaggatti gala isheen akkas gara Jimmaa miti amma mucayyoon isheen gara Jimmaatti galti waan Jimmaa dhaqallee nan argata isaa mi'a fe'uudha qaama Jimmaa kanallee jettu. Kan kanaa jimaa waan arginu na fakkaatu sagalee qolee dhaggeeffattee itti kofalti guyyaa tokko jechuudha. Kanaaf viidiyoo ta'e miti haa ta'u viidiyoo namaarra haa ta'uun fideef waan ta'eef laayik sabskiraayib godhaa fi yoo isinitti tole yaada keessan koomentii jalatti barreessaa laayikiin dagatinaan isin jechuu barbaada waan nu faana turtaniif hedduu tokko galatooma waan isiitti balleesse immoo dhiifama naa godha yoon fataa isin godhe immoo guyyaatti qabadhee isinii dhufa ammasitti nagaan tura.